Walumaa kompiitara garaagaraatti piroopartii garaagaraatu jira. Ishee bilbila harka keessan irra oola waan ta'eef taabileetiinis bilbila irraatii waan adda addummaa qabu hin qabu isinitti agarsiisu. Kompiitaruma isinitti agarsiisa. Inni kun deeliidha. Inni kun immoo HPdha. Ayyee sunis ta'e kana jechuun wanti inni ittiin hojjetu wiindoo yoo ta'e yookaan operating system isaa wiindoo yoo ta'e piroopartiin jechuun amaloonni qubeen isaanii agarsiisan yookaan furtuun kun agarsiisan tokkuma. Jechuun baay'ee walitti dhiyaatu. Walumaa gala fakkeenyaaf kun wiindoon kun mallattoo wiindootii kompiitara jechuun asirraatiin fakkeenyaaf this PC jettu jirti irra keessa ishee this PC jettu kana ishee osa kanarraati xiqqoo iftisaa kan ta'e mee asirraatti ilaalla. This PC yookaan immoo asirratti isa barbaaddan ifa isaa hir'isuu dandeenya. Kun mallattoon ifaa jira waan ta'eef ishee kana hir'isuu dandeenya. Kun yeroo hunda ifa xiqqoodha. Inni ifa baay'ee addaatee jiru immoo ifa dabala. Yookaan jennu wala mallattoon ifaa gubbaa irratti inni dabaluuf hir'isuun dhufaa jira. Argaartu iskiriinii isaa irratti. Walumaa gala kana amma PC kan jettu kanarratti kiliik gochuu fakkeenyaaf amma deeskitooppii kan jiru ta'e walumaa gala maal goona nuti home ida'uu qubee yookaan home plus yeroo jennu fakkeenyaaf kana nuu fida. Asirraatti kun this PC jedhu kunatti jechuun kompiitara keenya nu banaa jechuudha. Walumaa gala open my computerii faana wal qixa home plus jechuun asirraatti harka mirgaan yookaan korsarii karaa mirgaa agarsiistuu keenya karaa mirgaa yoo tuqne yaada irratti gaafachuu yookaan opshinii irratti gaafachuu jechuudha. Kana right click yoo goonu as kanarraati maannoo fidaa yookaan mirgaan yoo cuqaasnu manage waan garaagaraa nu fidaa manage pin from ishee fakkeenyaaf kun pin ta'eera yoo pin hin taane immoo jechuun kun amma pin ta'eera waan ta'eef aan pin jechuun irraa balleessuu jechuun fuula jalqabaa irratti akka inni mul'atuuf mul'anne gochuudha. Asirraatti manage kan jedhu kun waa'ee kuusaa asirratti baruudha. Asirraatti piroopartii kan jedhu kun amala isaa baruudha jechuun amaloota irra keessa jiran kana fakkeenyaaf akka operating system isaa meeqa raamiin isaa meeqa kan jedhu al takkaatti asuma kana tuqne inni kun nuuf baasa. Operating system isaa window 10 achirraa maanni qabiyyee waan kana kan jedhu fakkeenyaaf kun akkana nutti agarsiisaa jira. Intel Celeronidha. CPU N200 fi 2480dha. Processoriin isaa kana achirraa raamiin isaa kun 4GB dha. 3.89 usable yookaan hojiirra oolaadha. Akka kana argina supports with 10 touch points jechuun walumaa gala touch screen hojjetaa jechuudha kun. Ilaa kun fakkeenyaaf kiloosaan godhe. Okay. Inni hojjetaa jechuudha touch screen kanaa fi walumaa gala achirratti nutti hima kun. Kun kana inni biraa maanni fakkeenyaaf asumarraatii hoomii keessan tuqxanii SYS yoo jettan asirraatti maal argattan system information kan jettu kanas ni fida. Achirrattis argachuu dandeessu karaa biraa deebitanii raamii keessan fakkeenyaaf sun silaa kun 2.1 2.159 kuni sirra moodelli isaa jira. Fakkeenyaaf warri kaan kooriidha kun Celeronidha. Waan ta'eef warri kaan immoo kanarratti koorii argattu. Walumaa gala kana asirraatti yoo korsarii kana gadi buustan yookaan kana gadi waan gototamu kana yoo gadi gotottan asirraatti raamii isaa agarsiisa. Fakkeenyaaf raamiin kana amma kompiitarri kun yoom akka oomishame kana fa'aa jechuun walumaa gala namichi har'a oomishame isin jechuu danda'a. Isin akkana gootanii as kanarraatti maal argitu seetanii fakkeenyaaf baas version kan jettuun ilaala. Baas version kan jettu kun isheen kun meeqatti amma
Guyyaa 3 ji'a sadaffaa guyyaa 16 2015 jetti. Jechuun baas vershiniin isaa yookaan boordiin isaa hojjetamee kan bahe jechuudha. 2015 kun. Kan kanaa immoo maal jedhaa ilaalla. Kan kanaas fakkeenyaaf. Amma ishee jennu walumaa gala right click kennamee ture. Waliigaltee keenya keessatti right click asirraati kun kana nuuf fide. Ishee open. Ishee kun immoo kanaan nu bane. Maal jechaa jira window 10 window 10 education jechuun vershinii garaagaraa qabu window 10 window 10 pro jira window 10 home user jira window 10 education jira window 10 business jira waan akkasii jira walumaa gala window vershinoota garaagaraa qaba system protection dha fakkeenyaaf window kun isa kamiidha isa 2017ti window dha malee magaa intanii kana miti jechuun oomisha meeshaa kana jechuun miti window dha waa'ee window kun Achi walumaa gala qabiyyeen sistemii kana immoo Core i5 Core i5 2,700 U jetti kun hiikti ishee maanni as kanarraa lakkoofsa jalqabaa kun jenereeshinii kana agarsiisti. Jechuun walumaa gala piroosesariin isaa kana asitti walumaa pen and touch kan jedhu no pen or touch input is available for this display. Walumaa gala magnetic waan akkasii kana hin qabu suma jedhudha kuni walumaa gala kana raamii isaa arganneerra asirratti karaa bira raamii kun kan arganneerra ambiraamu kan itti aanu storage isaa ilaalla. Amma raamii karaa sadeen ilaalleerra jechuudha. Kan itti aanu immoo storage ilaalla. Inni tokko asumarraan open jenna wantoota sirriiraan kana walitti hidhuu. Yeroo walitti hidhaan fakkeenyaaf GB 1000 ta'e 931.5 waan akkas kanaan nu baasa 929 akka 31 waan akkasii nu baasa. Yoo GB 500 ta'e immoo 465 waan torba waan akkasii nu baase. Inni tokko akka kanaan walitti hidhuu inni kan biraan immoo ofiisaa hidhee yaa kaa'u inni GSPC kan jettu kana akkas erga karaa mirgaa cuqaasnee achirraa manage kan jettu kana deebisnee cuqaasna maaltu nu dhufa achirraatii waa'ee garatu nu dhufa computer management nu dhufa yookaan bulchiinsa computer kanaa nu dhufa. Achuma adduma barbaanne tuqna jechuudha bulchiinsa computer kanarratti akka barbaanne goona jechuun setting jedhu godha as keessatti uumne fakkeenyaaf faayilii keenya formaat gochuu barbaanne yoo maal gochuu barbaanne disk jechuun qoqqooduu yoo barbaanne amma kun fakkeenyaaf daatti odaa smart waan akkasitti qoodameera. Amma nama barbaadanii kana lamaan fakkeenyaaf balleessee iddoo tokkotti deebisuu nan danda'a. Walumaa gala kun ammoo asitti immoo ida'ama diskii keenya nuu fideera jechuudha. Inni tokko asirraa nuuf masaa ida'a. Inni kan biraan isa kamsiniin jedhee isa asirraatii ofii keenya ida'an. Raamii isarratti argannanne as kanarraatii asii property kan jettu kanaan argannanne tokko. Inni kan biraan maal jennee start kana tuqnee start erga tuqnee S Y S kan jettu kanaan nu dhufa jennee ishee kana baannee ilaalla jennee kun karaa biraatiinis jecha biraatiinis nu dhufuu danda'a. Inni immoo eenyu home ida'uu R jennee fakkeenyaaf as kana keessatti MS info 32 yoo jenne fakkeenyaaf sartutu sisteemaa akkasumas kana deebisee nu baasa jechuun lamatu nu bahe miti rekoorsiin lama nu bahe. Kana isa tokkoffaa fakkeenyaaf minimize goone inni tokkoffaan jala jira kun. Yoo fakkeenyaaf isa tokkoffaa close goone inni biraan kun asirra banamee jira. Kana kun asirra banamee jira. Walumaa gala kana. Achirraan ilaalannaa jechuudha. SYS keessatti raamii isin agarsiisne yoo ta'e kun
Korsarii kana yoo gadi kutunne achirraa raamiin nuu ba'a. Walumaa galaa asirratti immoo wantoota baay'ee argannaa. Haardweer riisoorsi jechuun wantoota haardweerii wal qabatan yookaan waan fiizikaala qaama isaa mul'atu kanaan wantoota wal qabatan. Sooftiweer jechuun wantoota sagantaalee keessatti barreeffamanidha yookaan piroogiraamii keessatti barreeffamanidha. Wantoota kanaan wal qabatanidha. Erga kana jenneeti inni biraan inni yeroo kompiitarri keenyi jalqabu kan istaarti ta'u wantoota ilaalluudha. Ishi kanas al takka daddafee isin agarsiisa. Alt plus F4 jechuun walumaa gala kompiitara keessan iddoo jirurraati cuccufuudha. Ni alt plus cufee riistartiin jedhee dafee ESC kan jettu kana ESC kan jettu kana tuttuqa yookaan immoo kana yoo tuqe system information jechuudha. Mallattoon gaaffii helpii faanas bakka buutii yookaan system information bakka buutii jechuudha. Amma kana yeroo tuqu asirratti na baasa. Kunillee fakkeenyaaf afaansa chaayinaadha. Amma F1 system information jechuudha. F2 boot system jechuun fakkeenyaaf filaashii irraa maal irraa operating system keessan fe'uu barbaadan jechuudha. Walumaa galaa ni eenyuun tuqa F1 tuqe. Yeroon F1 tuqu akka kanaan naa fide. Sirraa inatti fakkaata. Fakkeenyaaf piroopartiiwwan jiran kana nutti agarsiisan fakkeenyaaf paaviliyoon taanee lakkoofsa tokko siiriyaaliidha akkasiiti. Zedii waan akkasii kun lakkoofsa siiriyaaliitti inni 5 fedhee kun lakkoofsa siiriyaaliitii isa booda piroodaaktiin kun yoom akka oomishame. Sira fakkeenyaaf 2017 jedhu operating system isaati jedheera. Ittaanee ID'n kun jira. Ittaanee maaltu jira? Intel fakkeenyaaf Core i5 7th generation ta'uu isaa 2.5 ta'uu isaa jira. Ittaanee fakkeenyaaf raamiin jirti. Kana ilaalaa jechuudha. Walumaa gala kana. Raamiin fakkeenyaaf 8GB jirti. Waan akkasii ilaallaa. Kanuma walumaa gala. Akka kanaati. Asirra waan hafe jettan yoo jiraate hin beeku waan hafe jettanii walumaa gala galatoomaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattanii galatoomaa. Peejii keenya laayik gochuu viidiyoo akka kanaa yeroo hojjennu nu hordofuu hin dagatinaa. Galatoomaa nagaan tura isiniin jedha.